Daawwattoota keenya gama Facebookiin nu hordoftan akkasumas gama raadiyoon kanneen nu dhaggeeffattan maamiltoonni keenya attam jirtu. Har'a keessummaa tokko isinii qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan koo har'a shamarree Oromooti. Shamarreen kun dargaggeettii waan taateef sagantaan keenya har'a waa'ee dargaggootaa irratti qiyyaafata yookaan fuulleffata. Dargaggoonni qaama hawaasaa biyya isaanii addunyaa kanallee darbanii kanneen tajaajilan oguma qabaniin tajaajila kanneen kennan qaama hawaasaati. As Yunaaytid Isteets akkasumas addunyaa garaa keessaa dargaggoonni beekumsa qaban ogummaa qabaniin addunyaa kanaaf kanneen gumaachan hedduudha. Keessummaan koo har'aa Hawwii Xilaahun jedhamti. As Yunaaytid Isteets keessa ka jiraattu yoo ta'u addunyaarra biyya guddoo jedhamtu kana bakka bu'uudhaan gara biyya alaatti imaluudhaaf yookaanis immoo diplomaatii taatee deemuuf jirti. Hawwii baga as istuudiyoo keenya Washington DC jiru baga nagaadhaan dhufte afeerraa keenya simatte. Duraan dursee baay'ee galatoomsi jechuun barbaada. Siinis VOA Afaan Oromoo carraa kana wanta naa kennitanii fi baay'een isin galateeffachuu barbaada. Ittiin jalqabuudhaaf Hawwii eessatti dhalattee yoom gara biyya Ameerikaa kanatti? Kan hin dhaladhe Finfinnee keessatti dhaladhe. Isa booddee immoo waggaa 9 gara Minisootaa dhufe. Waggaa 9 ture gaafanii USitti muuvii godhe. Umrii kee waggaa 9tti as biyya kana dhuftee afaan Oromoo bareechitee akkasitti dubbachuun baay'ee gaariidha. Nama jajjabeessas. Mee gara ijoo dubbii keenyaatti utuu hin deemin dura maal baratte mee barnoonni kee maal akka ta'e dhaggeeffattoota keenyaaf? So degree kosa jalqabaa McAllister College kan jedhamu kolleejii xinnoo keessattiin baradhe. Barumsi koo political science fi international affairs ture. Focusing koo politika Afrikaa agarsiise. Kan irratti fuulleffatte jechuudha. Eeyyee. Isa booddee degree kosa lammaffaa immoo Georgetown University'tiin hojjedhe. Asuma naannoo Washington. Eeyyee naannoo Washington keessa kan hin baradhe immoo waa'ee foreign service yookiin waa'ee diplomaasummaan baradhe degree kosa lammaffaa immoo. Hawwii ati yeroo ijoollummaa keetii diplomaatii hin ta'a jettee yaaddeettaa yookaanis immoo hojii hariiroo biyya alaa yookaanis hojii tajaajila biyya alaa biyya gara biraa keessa taa'ee biyya ofiitiifis haa ta'u nan hojjedha jettee yaaddeetta abjuu kee yeroo ijoollummaa ture? Gaafanii ijoollummaa kootti diplomaata ta'a jedhee yaadeen beeku. Possibilitiin akkasiyyuu jira jedhee yaadeen beeku. Carraan akkasii jira jedhee yaadeen beeku. Garuu wantani baay'ee jaalladhu barsiisuu baay'ee nan jaalladhaan ture yookiin barsiisaan ta'a yookiin immoo NGO waa'ee refugee agarsiisee wanta adda adda biraa karaa nama gargaaru fedhii akkasiin qaban ture nama gargaaruu fi wanti guddaa immoo keessa koo kan jiru aadaa nama adda biraa baruu yookiin namni gaafa aadaa adda biraarraa dhufu waa'ee aadaa sana baruu baay'een jaalladhan ture. So degree kosa jalqabaa gaafa hojjechaan ture nama Pakistaanii wajjin jiraachaa ture. ጓደኞonni koos baay'ee hiriyyaan koo baay'ee saba adda adda biraarraa dhufu. Saba sanaa wajjin immoo waa'ee aadaa isaanii baruu, kaalcharii isaanii baruu, akkamitti akka waa'ee biyyaa yaadan wanta akkasii baruu baay'een jaalladhan ture. Kun immoo karaa opportunity gara diplomaasii akka dhufu na gargaare. Egaan biyya addunyaarraa guddoo taate akkasii bakka bu'anii biyya kan biraa dhaquun biyya ofiiyyuu afaan ofiisa keessatti beekan bakka bu'anii bakka gara biraa dhaquun ulfaataa ta'uu mala. Attamiin carraa akkasii argachuu dandeesse gara hojii diplomaasummaa kana akka dhuftuuf maaltu si kakaase akkamiin carraa akkasii argatte? Gara diplomaasummaa kan hin dhufe karaa hiriyyaa koo tokkotu already diplomaata ture. Hiriyyaa kootu gaaf tokko waa'ee fellowshipii natti hime. Fellowshipii Rainbow Fellowship kan jedhamutu jira. Fellowshipiin kuni namoota underrepresented ta'an yookiin namoota yeroo baay'ee carraa hin arganne. Carraa hojii akkasii kan hin yaadne encourage kan godhu fellowshipiitu jira ture. Jajjabeessutu ture. So waa'ee isaa natti hime maaliif apply gootu jedhee natti hime. Gaafan apply gochaa ture immoo ergiin degree kosa jalqabaa fixee hojii argachuu dadhabeen ture. Apply gaafan godhunnaan maaliif fellowshipii kana yaaltu na jennaaniin apply godhee fellowshipii sun immoo karaa carraa kana naa banee jechuudha. Mee waa'ee fellowshipii sanaan jettu kana daawwattoota keenya dhaggeeffatanii attamiin gara sana dhaquu
dandeenya yookaanis immoo carraa akkasii akkamiin argachuu dandeenya kanneen jedhan jiru. Mee waa'ee fellowship sanaa daran bal'isiin of ibsime. So Rainbow Fellowship kan jedhamu yeroo baay'ee sektarii adda adda biraa hojii adda adda biraa keessa opportunity carraa yookiin carraa hojii hojjechuuf kan hin arganne ijoollee baay'eetu jira. Immigraantii fa'aa dubartoota namoota biyya kana keessa dhalatanii garuu yookiin abbaan isaanii faatii isaanii diplomaatii so carraa isaan qaban isaaniif encourage gochuuf fellowship adda adda biraatu jira ture. Inni kun fellowship inni Rainbow Fellowship kan jedhamu ijoollee minority kan ta'anii ijoollee immigraantii kan ta'anii culture aadaa adda biraarraa kan dhufanii idea haaraa akka fidan diploomaasii keessaa. Naaf fuullee Ameerikaa immoo diversity isaa akka agarsiisuuf jedhanii fellowship kana create godhanii fellowship adda adda biraas jira gaafanii McAllister ture. Melon Mays Fellowship kan jedhamus jira ture. Kun immoo dubartoonni yookiin minoritiin gara PhD isaanii akka hojjetan kan gargaaru. So opportunity baay'eetu jira, especially Ameerikaa keessa. Kan immoo yeroo baay'ee gaafuma Google godhu argadhan ture. Marsariitiirraan interneetiirraa argadhan. Interneetiirra jijjiiru. Carraan kun immoo carraa guddaadha maaliif karaa barumsaa manni barumsi baay'ee expensiveedha. Baay'ee mi'aadha Ameerikaa keessa. Fellowshipiin kun garuu financially xinnoo supportis namaaf kennu, mentorshipis namaaf kennu, gorsa namoota siif kennanis si kennu. So karaa kananii gara hojii diploomaasummaa dhufe. Tarii ijoolleen gara kanatti deemuu barbaadan yookaanis carraa barnootaas haa ta'u fellowshipii ati naan jettu kana gara kam dhaqanii iyyachuu danda'u yookaanis eessarraa argachuu danda'u? Inni guddaa interneetii marra jira Rainbow Fellowship jedhanii dargaggoonni search godhanii in argatu. Application'ichi immoo waggaan ba'a. I think September keessa ba'a. Apply gochuu danda'u. Fulbaana keessa jechuudha. Ammasitti immoo gaafa website isaa keessa galanii namoota already fellowship kana argataniif contact information adda adda biraatu jira. So karaa kanaanii hordofuu danda'u. Odeeffannoo argachuu danda'u jechuudha. Baay'ee gaariidha Hawwii. Ati egaa amma ministirii dantaa alaa Yunaaytid Isteets keessatti leenjii fudhataa jirta. Gara biyya alaatti imaluudhaaf eessa kan itti hidhattume? Amma gara Braaziliin deemaa jira. Biyya kana bakka buutee jechuudha. Muuxannoo argachuudhaaf leenjii akkamiiti kan isaan isinii kennan? Inni jalqabaa afaan baruudha. So training adda adda biraatu jira. Afaan biyya Braazil. Afaan maalii dubbata? Afaan maalii barata? Afaan Portugiisii barachaa jira amma. Inni kun egaa afaanatti beektutti ati afaan Oromoon dubbatta. Inni kun immoo afaan biyya gara biraati. In ulfaatu? In ulfaata. In ulfaata garuu challenge hundumaa keessammoo ayyaanni waaqayyoo na wajjin jira jedheen yaada. Innis baay'ee na jabeessaas jira. Resource baay'ees qaba. So barachaan jira. Isa dura immoo Thailandii xinnoo hojjedheen ture ji'a 4 fi karaa embassy Ameerikaa political section isaanii keessa hojjechaan ture. So experience sun immoo xinnoo akkanii confidence qabaadhus na gargaaraa jira gara Braazil gaafa deemu. Saba baay'ee nama simatudha. Saba kanas baruu fi baay'ee carraa kanaaf wanta argadhe baay'een gammadde gaafa Braaziliin naa kennanii waggaa 2 achi hojjedha. Waggaa 2 achi turte afaan jaraa afaan Portugiizii baratte lafaa kaatee barteetu biyya sana dhattee biyya kana bakka buute tajaajiluuf deemtaa jechuudha diplomaatii taate baay'ee gaariidha. Egaan dargaggoonni ga'eessonnis namoonni gurguddaan jechuudha muuxannoo keerraa waa hedduu barachuu danda'u. Dargaggoota gara fuula duraatti hojii gurguddaa akkasii sadarkaa gurguddaa akkasiitti tarkaanfachuu barbaadanii fi gorsa maalii kennita? Gorsan qabu I think mul'ata ofii baruuni kennaa ofii baruuni baay'ee murteessaadha jedheen yaada. Inni tokko yookiin haasa'uu danda'a, inni tokko maatii jaallataa, interestii adda adda biraa qabu, fedhii nama. Fedhii sanarratti immoo cimanii hojjechuu
mul'ata ofii yookiin kennaa ofii cultivate gochuuni baay'ee barbaachisaadha jedheen yaada. Inni lammaffaa immoo mul'ata sana akkamitti guddisuu dandeenya jedhanii of gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Kun immoo kan guddatu karaa adda adda biraan guddata. Karaa hiriyyaa guddachuu danda'a. Karaa wanta dubbisnu irratti waan tokko dubbisuu waan tokko hubachuun baay'ee kennaa sana akka guddistu si gargaara. Namoota immoo si caalanii wajjin oolu yookiin namoota fiildii irraa barachuu. Yeroo baay'ee namoota sirraa beekumsa baay'ee kan qaban irraa baay'ee barachuu hin danda'ama. Isaanii wajjin yeroo hundumaa yeroo dabarsuun baay'ee gaariidha. Kana keessatti immoo waan tokko irratti jabaatanii hojjechuun is very important. Dinqaa baay'eetu jira. Challenge adda adda biraatu namatti dhufa garuu kana keessa mul'ata sana irratti jabaatanii irratti hojjechuun baay'ee it's very important. Baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha yaa. Tole egaa ati biyya Afrikaa irraa dhuftee maatii kooluu galaa keessaa ba'anii biyya kana bakka bu'anii as keessa jiraatanii hojii sadarkaa olaanaa argatanii hojjechuun inniyyuu mataan isaa ulfaataa ta'uu mala. Ati immoo innumaa isa bira darbitee biyya kana bakka buutee diplomaatii ta'uudhaaf adeemta. Akka maatii kooluu galaa keessaa ba'etti danqa maalii yookaanis immoo dhiibbaan hojii kana keessa seenuudhaaf si mudate jira? Dinqaa adda adda biraatu jira. Garuu inni guddaa nama diplomaata Oromoon beeku. So gaaf tokko reesoorsii namni adda adda biraa qabuu fi reesoorsii ati qabdu adda addadha. Garuu kana hundumaa keessas kan baay'ee nama jabeessu Oromoo ta'ee guddachuu koo sababa bal'aa akkasii keessa guddachuu koo fi baay'een Waaqayyoon galateeffadha. Maaliif sammuun koo akka bal'atee yaadu especially waa'ee Afrikaas bal'isee akka ni yaadu motivationii haaraa naa kenne. Even wanta xinnoo gaafa dubbistu akkamitti Oromoon waa'ee nagaa gaafa jedhanii bakka 7 yookiin 8 meaningii adda adda biraa qaba. Kana hundumaa gaafa hubannu knowledge haaraa fidaa jirra gara diploomaasii jechuudha. Jaalala saba akkasii gaafa knowledge isaanii immoo gara hojii koo fidutti I think perspective haaraan fidee dhufa jedheen yaada. Inni lammaffaa immoo qofaa deemtee iddoo adda adda biraa keessa hojjechuuni yookiin saba kee istee iddoo tokko gaafa deemtu challenge adda adda biraatu nama mudachuu danda'a. Garuu again mul'ata kee keessa jabeessite lafuma deemtu irratti immoo waan tokkoon baradha jettee yoo yaadde lafuma deemtuutti successii qabda jedheen yaada. So challenging hundumaa immoo yookiin eebba hundumaa keessa immoo dinqaatu jira yookiin danqaatu jira yookiin challengeetu jira. Kana keessa garuu kan nama dabarsu ayyaanni jira jedheen yaada. Inni immoo abdii guddaa naa kenna. Hundumaa caalaa waan qabataniif murannoodhaan cimanii hojjechuun rakkoo yookaanis danqaa nama dura jiru hundumaa jiraatuyyuu kufuuf ka'aniyyuu bira darbuun hin danda'amaa jetta. Egaa marii keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Hawwiin hojii dippiloomaasummaatiif bobba'uudhaaf karaa jalqabuurrayyuu muuxannoo adda addaas qabda. Meeshaa muuziqaan taphattaa muuziqaa akkati jaallattu dhageera. Meeshaa muuziqaa akkamii taphattaa eessatti? Gitaaran taphadha. Oromiffaan faarfachuu baay'een jaalladha. Innaa faarfachaan guddadhe charchii keessan faarfachaa guddadhe. Muuziqaan yookiin faarfannaan Oromoo wanta baay'ee nama barsiisa. Yeroo baay'ee seenaan keenyas faarfannaa keessa jira. So kuniyyuu namni baay'ee researchii godha muuziqaaf diploomasiin akkamitti akka walitti dhufu. Karaa muuziqaa immoo nama baay'ee walitti fiduu hin danda'ama. So muuziqaan is very important hojii diplomaasii keessa. So ammas I hope faarfannaa koo sittiin fufa jedheen yaada. Muuziqaa keetii wajjin jechuudha. Egaa utuu marii keenyan xumuriin dura ergaadhuma dargaggoota akka keetiif ergaan qabdu yoo jiraatte carraan see kenna. Baay'ee galatoomii. Ergaan koo inni guddaa limitation ofirraa kaasuudha.
limitationii gaafan jedhu. Of murteessuu dhiisu. Mul'ata ofii bal'isuu. Mul'ata ofii bal'isuudha. Maatii keenyaafis saba keenyaaf qofaatu hin ta'ini kan waamichi keenya saba keenyas caalee nama adda biraafis saba adda biraafis biyya kanaafis impaaktii akka finnuudha. Dhiibbaa akka finnuudha. Innaa wantan guddaa dubbadhu mul'ata ofii guddisuudha. Mul'ata ofii bal'isuudha. Daawwattoota keenya keessummaa keenya har'aa Hawwii Xilaahuniin maqaa daawwattoota keenya feesbuukii akkasumas maqaa dhaggeeffattoota keenya maraatiin hedduun galateeffadha. As stuudiyoo Washington DC jiru dhuftee ibsa bal'aa kana nuu kennuu keetiif Hawwii hedduu galatoom. Thank you. Baay'ee galatoom.